ነው. Aadde Fireewoot kaayyoon teeleebirri inni guddaa qaama hawaasaa isa hirmaannaa diinagdee keessaa fayyadamaa hin turre tajaajiluudha jedhaniiru. በተለይም በዝቅተኛ ኑሮ ደረጃ ላይ ያለውን ማህበረሰብ ለማገልገል እንደምታውቁት በሚሊዮን keessumaa qaama hawaasaa sadarkaa gadi irra jiru kan miiliyoonaan lakkaa'amu tajaajila faayinaansii kennuun rakkisaa ture. Fakkeenyaaf qarshii 1,000 nama miiliyoona 1 liqeessuu yoo barbaanne baasii guddaa nu gaafata ture. Sababii kanaan lammiileen baay'ee sirna faayinaansii irraa fayyadamtoota ta'aa hin jirani. Kanaaf kaayyoon teeleebirri inni guddaa hawaasa baankii fi faayinaansii hin fayyadamne bira ga'uuf tajaajiluudha. በርካታ ዜጎች የፋይናንስ አገልግሎት ተጠቃሚ አይደሉም አሁን ላይ. Pirimeer Liigiin Itoophiyaa kilaboota 3 naannoo Oromiyaa bakka bu'an 3 keessaa 2 gara liigii olaanaatti gad bu'uu isaanii mirkaneeffatan. Tapha har'aan Dirree Dhawaan walqixxee 2-1 waan injifateef isa duuba kan jiru Jimmaa Abbaa Jifaar Pirimeer Liigii keessa turuu akka hin dandeenye ta'eera. Bara dorgommii baranaa irra deddeebiin kan injifatamaa ture Adaamaanis waggaa dhufu gara liigii olaanaatti kan ba'u ta'a. Jimmaan barana tapha 21 taphate keessaa qabxiin walitti qabe 14 qofaadha. Adaamaan tapha 20 taphatee qabxiin inni hanga yoonaa walitti qabe 10 qofaadha. Kilaboonni lamaan si'achi tapha qaban injifatanis godina balaa keessaa bahanii Pirimeer Liigii keessa turuu rakkatu. Sababoonni kilaboota Oromiyaa Pirimeer Liigii keessa turuu dadhabaniif maalii jennee itti gaafatamaa waajjira Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa obbo Firoomsaa Laggasaa gaafanneerra. Taphattoota ciccimoo kanaan dura qabanii fi maqaa kilaboota kanaa ol kaasaa turan yeroodhaan mallatteessuu dhiisuu fi ijoolleen isaan eegaa turaniitu bakka biraa deemanii mallatteessuu isaaniiti. Maddi galii isaan qaban kan mootummaa qofa irratti kararra'e ta'uu isaati. Inni sadaffaan quuqamaan hojjechuu dhabuudha. Erga kilaboonni yookiin taphattoonni ciccimoon sadarkaa Pirimeer Liigiitti dorgomaa gaarii ta'anii galmeeffatan yookiin immoo erga isaan mallatteessanii booda gara gurmaan isaatti seene kilabii ijaaruutti seene jechuudha. Kun immoo qisaasama amma jiru kana yookiin immoo sadarkaa liigii olaanaatti gadi bu'u kanaaf sababa ta'eera. Sababa jedhanii kan isaan kaasan baajeta ture. Baajeta irrattis bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin haa ta'uudhaan deeggarsi taasifameera jechuudha karaa keenya. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti bara kana gara miiliyoona 40 kilaboota walii galaatiif kan inni qoodame. Sadarkaadhaanidha. Pirimeer Liigii irratti kan miiliyoona 13 argatee jira. Miiliyoona 8 haala galii isaanii irratti dhaabbataniif deeggarsi kun godhame. Maaliif liiqa buleetu jira waan garaagaraa idaa garaagaraa keessa tureera kilaboonni keenya. Gurmaa'insi kilabootaa kun madda galii mataasaa uummatee seletoonii waan adda addaa qopheesseetu miti kan inni gaggeessaa jiru. Kaaganama mootummaa yookiin mana qopheessaa irratti irra dhaabbateetudha. Manni qopheessaa immoo yerootti galii galchuu qaba, yerootti galii olaanaa galchuu qaba, yerootti hin galchine qaba. Kun rakkoo ta'eera jechuudha. Amma immoo oduuwwan gaggabaaboottan darba. Manni murtii waliigalaa federaalaa galmee obbo Jawaar faa namoota 24 irratti ragaaleen abbaa alangaa dhaddacha banaamoo dhaddacha cufaa fi golgaa duuba jecha haa kennan kan jedhu irratti murtee kennuuf har'atti beellamee turus guyyaa biraatti dabarseera. Pireezidaantiin Yuugaandaa Yoweri Museveni marsaa ja'affaaf waadaa biyya bulchuu raawwatan filannoo falmisiisaa baatii amajjii keessa tureeni kan isaan mo'atan. Atleetiin shaampiyoonaa Olompikii dachaa lammii Afrikaa kibbaa Kaaster Semeeniyaa seera tiraafikaa cabsuun adabamte. Tajaajila hawaasaa sa'aatii 50 turuu nu kenniti. Kana gochuu yoo baatte galmeen yakkaa irratti galmaa. Fincila Arabootaaf Israa'el hordofuun walitti bu'iinsa humnoota Israa'elii fi hidhattoota Palestaayin gidduutti hammaachaa dhufeerraa ka'uun Israa'el magaalaa Lood keessatti labsii yeroo muddamaa labsitee jirti. Wal dhabdee kanaan yoo xiqqaate namootni 40 lubbuu dhabaniiru. Oduutti aanutan darbaa obboleewwan Biqilaa Daani'eel fi Lalisaa Daani'eel jedhaman barattoota sadarkaa lammataati. Meeshaalee naannoo isaanii fayyadamuun xiyyaara tolchaniiru. Hojiin isaanii kunis namoonni miidiyaalee hawaasaa irratti dinqisiifachaa qoodaa oolani. Nutis akkamiin kana yaaddanii jechuun isaan gaafanneerra.
hawwii keenya daa'imummaa kaasne daa'imummaatti haati keenya isa xixiqqoo yeroo hojjennu akka nuun hojjennuu fi appreciate nu jajjabeessiti maateriyaalii xixiqqoo nu bituurraan kan ka'e jechuudha. Sanumarraanii har'a sammuun keenyas bilchaachaa sadarkaan barumsa keenyaallee gaafa bilchaachaa dhufu wanta tokko amma wanta hojjechuu dandeenya jennuuf itti amannee hojjechuuf kalaquuf kaanee jechuudha. Kanaaf gadda gaafa roobii gaafa 27 ji'a 8ffaa bara 2013 gaafa yaalii godhannetti injinicha fayyadamnee lafarra fiigee injinichi qixxeetti cicciturraan kan ka'e old injinii waan ta'eef yookiin injinii moofaa waan ta'eef balali'uun dandeenye garuu lafarra nama fiigaa ture. Biqilaa fi Lalisaan xiyyaara kana odeeffannoo yuutiyuubii fi guugil irraa argatan fayyadamuun akka hojjetan himu. Otoo motora gaarii arganne balaliisuun salphaadhaa jedhan akkaataa xiyyaaricha ittiin hojjetanis akkanaan ibsaniiru. Xiyyaarichi walumaa galatti kan nuti fayyadamne tokkoffaa gommaadha. Gommaan mootora durii tokko jiraanne fuulduraa mootora bara duriidha. Faranjoonni itti fayyadamaa turan natti fakkaata. Namatu sappoort nu godhee intinaasa gommaasaa akka bitannu nu tokkome. Lammaffaa immoo boodiisaatti kan fayyadamne qorqorroo almuneem shiitti osoo isa baay'ee gadaanaadha intinaansa. Akka inni keessisa sibiilli qorqorroon sunii fi sibiilli achi keessaa walitti gaxxamamee jiru akka inni warragee hin bubuqqaanee fi qorqorroo fi sibiilli gaafa walitti argamuun baay'ee iyya waan ta'eef sagalee sanallee akka balleessuuf ispoonjii sana fayyadamneerra. Arfaffaa immoo mukadha. Muka waddeessadha. Baadiyyaa keessa buunee muka waddeessa barbaaduudhaan kan kaane muka cimaadha. Waddeessi hin cabu salphaatti ulfaatina hin qabu salphina qaba. Injiinii immoo mootorsaayikilii fayyadamne akkuma isin jenne wantoota siistama sana irratti hidhaman immoo gamada fireenii baajaajii dhedheeraa baajaajii dhedheeroodha. Isaanii fayyadamne. Guyyaa kaleessaa magaalaa Dambidollootti ajjeechaan raawwate komii guddaa kaaseera. Dargaggoo Amaanu'eel Wandimuu kan jedhamu poolisiin miseensa abbaa torbee ta'uu himee fi namoota 2 rukutee yeroo baqatu arguun qabee ture boodarra ajjeefameera. Qondaaltonni godinichaa uummata fuulduratti hin ajjeefamne jedhanis kanneen ijaan agarre jedhan garuu magaalaa Dambidolloo addabaabaayii irratti ajjeefamuu dubbatan. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa har'a baaseen humnoonni nageenyaa shakkamaa to'atame guyyaa kaleessaa kibxata uummata fuuldura ajjeesuu isaanii ibsuun cimsee akka balaaleffatu ibseera. Shakkamtoonni osoo gara mana murtii hin geeffamin ajjeefamuun amantaa olaantummaa seeraa dhabsiisa jechuun qondaaltonni qoratanii akka tarkaanfii fudhatan dhaame. Dhimma kana irratti kan gaafanne dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa koomishinicha qeeqaniiru. Waan Dambidollootti raawwate odeeffannoo hin qabu jedhanis hidhattoota irratti tarkaanfiin fudhatamuu itti fufaa jedhan. Ammayyuu taanatu dubbise. Tarkaanfiin fudhatame gosa kamiin haa ta'u, mallattoo kamiin haa ta'u, karaa kamiin haa ta'u, humni ajjeechaa raawwachuudhaan nama jiilcheen doorsiseen gadi qabee jiraachisa jedhuu fi shororkaa uummata irratti uumu kun tarkaanfiin fudhatamuutu isarra jira. Kan ammoo guutummaa guutuutti mootummaan naannoo Oromiyaas kallattii kenneeti kan deemaa jiru. Addabaabaayii fudhatame immoo dirreetti fudhatame namni mana isaa keessatti du'aati kan jiru, qe'ee isaatti du'aa kan jiru, balbala isaatti du'aa kan jiru sababa hin beekneen jechuudha. Nama nagaa irratti gochaan akka kanaa raawwatamu nama kamiinuu nama nagaa ta'e ani nama ofiin jedhuun balaaleffatamuu qaba. Humnoota gocha kana raawwatan murtoon isaanii irratti fudhatamuu qabu. Murtoo isaan fudhatanii wal fakkaatuuf nama biraas barsiisu ta'utu irra jiraata kan jedhutti amanuutu irra jiraata. Amma keezicha akkamitti akka raawwatan odeeffannoo isaa guutuu akka tamma jettu kana addabaabaayyitti baasanii maal kan jedhu odeeffannoo akkasiin qabu. Amma koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaallee kanuma ibsee erga namichi ajjeechaadhaan shakkame sun dargaggoon kun qabamee booda poolisiin addabaabaayyitti baasee ajjeese garuu akka bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti kan koomishiniin quba qabu akkamitti isin odeeffannoo isaa dhabdan? Koomishiniin mirga namoomaa yeroo hundumaa naannicha maqaa balleessuudhaaf hojjeta waan ta'eef yan odeeffannoo akkasii hin qabu. Dhaqee argee moo oduudhuma namni odeessuu fi oduu sooshaal miidiyaa irraa fudhateeti innis kan gabaase waan qulqullaa'e ta'uu qaba. Waan ragaa irratti hundaa'e ta'uu qaba. Eenyu maal godhee kan jedhutu ragaan hin fudhatamin calliseedhuma kanatu sana ta'ee jedhamee qaama gartokkee irraati wanti fudhamee gabaafamu fudhataman qabu. Qaamni ani
mirga namoomaatiif kan hojjedha jiru immoo hojiin isaa inni guddaan dhimmicha qaamaan qulqulleeffatee gabaasuu qaba. Taateen sun ta'eera attamitti ta'ee kan jedhu kan gaafatamullee yoo jiraate gaafachiisuu kanatti dandeessu ragaa guutuu sana hoo qabaatteedha. Amma ragaa nuti qabnuun akkasumas immoo odeeffannoo nuti qabnuun gurbaan ajjeefame jedhame suni nama rukuteera. Nama rukutee too baqatuutiidha kan harka poolisii seenee. Poolisiinis immoo erga qabatee booda addababaayittidha bakka uummanni jirutti ajjeese seeratti dhiyeessuu qaba ture. Yoo kun ta'ee jiraate garaagartummaan humnoota nageenyaa fi hidhattoota maali? Asirratti yaada keessan hin barbaada. Ammayyuu akkati jettu kana ta'uu dhiisuu danda'a. Akkati jettu kana ta'uu danda'a. Qulqullaa'uutu isarra jira kun. Akkamittiin tarkaanfii sana fudhate? Utuu inni baqatuu rukute moo akkuma jettu addababaayitti baasee rukute moo qulqullaa'uutu isarra jira wanti lafa sana irratti ta'e. Wanta qulqulleeffanne irratti anamman odeeffannoo qabuuf hamman beeku sii kaasee sanaan ol waan jiru qaamni hunduu qulqulleeffachuu danda'a. Akkamitti ture kan jedhu nama rukutee raatti amantan nama rukutee namni inni rukute sun nama akkamiiti? Maaliif rukutee namicha sana? Maal barbaadeeti kan inni namicha rukute? Waan ifa ta'e tokkotu qulqullaa'uu qabaa jechuudha. Namicha rukutuun isaas qulqullaa'uu qaba. Akkamitti akka namicha rukutees innis akkamitti rukutamee tarkaanfiin akka fudhatame waan qulqullaa'uun isarra jirudha. Wanti sanaan ol barbaadamu yoo jiraate jechuudha. Garuu immoo wanti jala muramuun isarra jiraatu humni nama ajjeeseen mataa gadi qabachiiseen biyya kana keessatti shororkaa uumee jiraadha jedhu yoo jiraate abadan jiraachuu hin danda'u. Tokkoon du'aa tokko immoo taa'ee ajjeesaa wanti jedhu fudhatamas hin qabu. Waan gaarii naa kaftan iyyuu torban darbee koomishinichi waan Oromiyaa keessa taa'aa jiru qoradhee jedhee akka ibsetti poolisiin namoota iyyata mana murtii malee qabaa ergummaa manni murtii akka gadhiisu murteessee boodallee hin gadhiisu bakkitti akkitti qabaman illee gaarii miti jedhee gabaasa yookiin immoo qorannoo taasisee ifa taasiseera. Isarratti akka bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti deebiin keessa maali? Guutummaa guutuutti gabaasisuun gabaasa yeroo isaa eeggate miti. Gabaasa har'a Oromiyaan waan keessa jirtu agarsiisu miti. Duratti yeroo dubbata waa'ee koomishinichi naannichaaf ilaalcha gaarii hin qabu naan jettan maal jechuudha? Wanti addaa jira wanti uummanni hin beekne? Waan ragaa hin qabne waan hin qulqulleeffatin gartokkee irraa fudhatanii dabarsuun ilaalcha gaarii qabaachuu irraa hin qabu. Walama wal duukaa kan inni baasu gama tokkoon lammiin nagaadhaan keessa jiraachuu hin dandeenye naannoo Oromiyaa nageenya mirkaneessuu hin dandeenye jedhee Oromiyaa irratti baasaa. Gama biraatiin immoo nageenya mirkaneessuudhaaf tarkaanfiin fudhatamu hangam qulqullinaan fudhatamee kan jedhu qulqulleessanii gabaasuun waan tokko ta'ee garuu immoo tarkaanfii fudhatames maqaa mootummaa naannichaa gurraachessuudhaan kan inni gabaasu. Kanaaf gabaasa madaalawaa ta'e dhiyeessuutu isarra jiraataa jechuudhaaf kan hin kaasuu barbaade. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya goolabne gaariitti bula.